Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru isin biraan ga'a aan Daani'el Tasfaayeeti haga xumuraattiin waliin tura. Walga'ii waloo mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii guyyaa irraa kana eegaleetu jira. Sirni baniinsa yaa'ii waloo kanas pirezidaantii Saahilawarqi Zawudeen karoora mootummaa bara 2015 manneen maree lamaaniif dhiyeessanii jiru. Asa isaaniitiinis hidhi haaromsa guddichi Itiyoophiyaan nisaa maddisiisuun isaa milkaa'ina guddaa ta'uu eeranii jiru. Borumashii bal'ina isaa qaba. Manni marii federeeshinii fi manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa walga'ii bara hojii lammaffaa marsaa jaffaa isaa ifatti eegaleetii jira. Pirezidaantii Saahilawarqi Zawudee yaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataatii fi mana marii federeeshinii haasaa baniinsaatiin eegalchiisanii jiru. Sirna baniinsaa waliinii manneen marii irratti pirezidaantii Saahilawarqi Zawudeen yaadota xiyyeeffannoon kaasaniin hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa humna ibsaa maddisiisuu eegaluun isaa milkaa'ina guddaa ta'uu fi guddinni Itoophiyaa ammoo qaamota biroo irratti miidhaa akka hin geessisne agarsiisneerra jedhan. Waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa tureen manneen barnoota naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti miidhaman deebisanii dhaabuun danda'ameeras jedhanii jiru. Itoophiyaan hariiroo biyyoota naannoo isii waliin qabdu fooyyessuu fi hojiin gaariin illee hojjetamaa jira jedhan. Sagantaan ashaaraa magariisaa biyyoota ollaa keessatti babal'isuuf tattaaffiin taasifamaa jira jechuun Jibuutii fi ammoo anniisaa kennuu bira darbine biyyoota biroo fayyadamoo taasisuu fi hojjetaa jira jedhan. Mootummaan isaanii TPLF waliin haala dantaa biyyaa kabajuu fi itti fufiinsa qabuun mari'achuu fi carraaqqii hunda kan taasisu ta'ullee addeessanii jiru. Haa ta'uutii malee filannoo nagayaa kanarraa kan tarkaanfatamu taanaan tarkaanfiin fudhatamu cimee kan itti fuftaa jechuun pirezidaantii Saahilawarqi Zawudeen addeessaniitu jiru. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa giddugaloota qorumsaa 130 keessatti barattoota saayinsii hawaasaa 500,000 fi 60,000 kennamaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan jalqabbii fi haala waliigalaa adeemsa qormaatichaa irratti ibsa kennanii jiru. Giddugaloota qormaataa 130 keessatti barattoonni 500,000 fi 60,000 qormaaticha karaa nagaa fi tasgabbii qabuun fudhachaa jiraachuu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Maqdallaa Ambaatti aanaa tokkorraa barattoonni manneen barnootaa 3 qormaaticha fudhachuu akka hin barbaanne ibsuun ba'uu eeruun sababa isaanii qulqulleeffachuun tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsanii jiru. Kanarraan kan hafe qormaatichi karaa nagaan kennamaa jiraachuu kaasaniiru. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa saayinsii fi teekinooloojii fi mooraa kiiloo 6tti argamuun adeemsa kenniinsa qormaatichaas daawwatanii jiru. Lakkoofsoti herrega baankii yakka daddabarsa sharafa alaatiin shakkaman 600 ol cufamuu tajaajilli nageenya faayinaansii Itoophiyaa beeksisee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Gabaa gurraacha irratti gatiin doolaaraa haala dachateen dabalaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Dabalataanis guyyaa irratti lakkoofsni herrega baankii yakka daddabarsa maallaqa seeraan alaa waliin hariiroo qabaachuun shakkaman 600 ol dhorkamanii jiru. Lakkoofsni herrega baankii yakka daddabarsa maallaqa seeraan alaa waliin hariiroo qabaachuun shakkaman 600 ol dhorkamuu tajaajilli nageenya faayinaansii Itoophiyaa beeksisee jira. Lakkoofsonni herrega baankii 665 akka sochoon dhorkamuu tajaajilichi ibsee jira. Lakkoofsonni kunneen eeyyama daddabarsa maallaqoota biyya alaa osoo hin qabaatin karaa seeraan alaa qaamolee biyya keessaa fi alaa waliin hariiroo uumuun hojii karaa seeraan alaa maallaqa daddabarsuu irratti bobba'anii kan argaman ta'uu himamee jira. Yakkamtoota kallattii fi alkallattiin hirmaannaa qaban seeraan gaafachuuf hojiin cimaan hojjetamaa jiraachuu eeramee jira. Tajaajilli nageenya faayinaansii qaamolee dhimma ilaallatu waliin qindoo yakkoota akka kanaa to'achuu fi ittisuuf tattaaffii taasisuu hawaasni ragaa fi eeruu laachuun tumsa isaa cimsee akka itti fufu waamichi dhiyaatee jira. Sharafni doolaaraa baankii keessatti taasifamuun alatti karaa gabaa gurraacha irratti haalaan daballi agarsiisaa jiraachuun waan argaa jirrudha. Daballiin doolaaraa baankii keessatti taasifamu gadi bu'aa yoo ta'u kan gabaa gurraachaa garuu yeroo yerootti saffisaan dabalaa kan jirudha. Baankiin biyyoolessaa Ministeera maallaqaa fi dhaabbileen mootummaa hanqina maallaqa sharafa alaa jiraachuu kanaan dura ibsuun isaanis kan yaadatamudha. Kun ammoo hojiiwwan bu'uura mootummaan hojjechaa jiruu fi hojii dhaabbilee dhuunfaan hojjechaa jiran irratti dhiibbaa fidee jira. Fulbaana 27 bara 2015 guyyaa jimaataatti itti gaafatamaan bittaa baankii biyyoolessaa kan ta'an Dr. Yinnaa Gardasee ibsa kennaniin namoonni 391
hojii sharafa seeraan alaarratti tarkaanfiin irratti fudhatamee jira jechuun himanii jiru. Lakkoofsi herreega baankii isaanis akka cufamuu fi maqaa namoota kanaas ministeera haqaatti erguun himannaan irratti banamee jiraachuu ibsanii jiru. Dabalataanis dhaabbileen baankii keessatti hojjettoonni fi aangoonni hedduun hojii seeraan alaa kanarratti hirmaachaa jiru jechuun Dr. Yinaagar kan himan. Qaamoleen kanarratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa irratti ni fudhatamas jedhanii jiru. Qaamolee gocha kanarratti bobba'anii jiran kana nama nu saaxileef kaffaltiin maallaqa akka kennamuu fi baankiin biyyoolessa Itoophiyaa ibsa kanaan dura baaseen hubachiisee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti irreecha hora kiilolee dilbata kaleessaa kabajamee jira. Taganyee Daaqaachitti argamuudhaan gabaasa qindeessee akka taanutti dhiyeessa. Akkuma beekamu Oromoon bara haaraa waggaa haaraatti yeroo ce'u irreecha hora Finfinnee achi booddee gara hora Arsadee magaalaa Bishooftuu irreeffatee akkasuma immoo godinaalee fi magaalonni akkasuma aanaaleen Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti irreecha naannoo isaanii jirudha kan isaan irreeffatan. Guyyaarraa kanasi godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti irreechi hora kiilolee hawaasaan geggeeffamaatidha kan jiru. Naree bisaan oofalcha nagaan bullee nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu daafii sababii nu haa baasu barri kun bara nagaa nu haa ta'u kunooti irreechi irree keenya wal jaalalaaf dhufne wal gaafannaan namni walii qulqulluu Oromoon tokkummaa ofii ibsee habaaba ofii magra qaraa qabatee dhufe waaqni nagaan isaan galchu. Ayyee waaqa uumamaa waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa gurraacha garaa garbaa immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa warra weellitu qabda warra sodaattuun qabdu gooftaa koo miila afro bobbaafne miilama bobbaafne bobbaa weelleen qabne oolchii nuu galchi. Irreechi hora kiilolee godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti torban irreecha guddaa hora Arsadee booddee kan kabajamudha. Guyyaa kanas hawaasni aanaa sanaaf qeerroof qarreen naannoo sana jiranii irreecha hora kiilolee irratti argamanii irreeffatanii ta'anii jiru. Isaan keessaa immoo maanguddoota kanneen sirna irreecha kana irratti argaman obbiratti qabadheen jiraati isaanii wajjin turtii gabaabduu taasifnaatii hanga xumuraatti nu faana tura. Maqaan kee Magarsaa Ifaan jedhama. Egaa dhugaadhaa amma egaa nu calqabnee gadaa kana egaa seenne waggaa sadaffaan barana malkaa kana dhufnee irreeffachuun hora Arsadiitii fi hora Finfinnee dura eebbifneet gaafa sanbata guddaa torbanarraa hora Arsadii dhaqnee eebbifnee akka gaarii haala gaariitti shamarranillee qeerroonillee manguddoonni keenyallee waa kaameraa kaasullee alamii guddaadhaan nu agarsiise malkaasan immoo irreeffannee deebinee har'a immoo hora kiilolee kanatti dhufuu keenya. Ammas immoo baay'ee dassitaa qabaa baay'ee gammachuu qabaa barri kun bara nagaa nu haa ta'u jecha nu qeerroo keenya fillee hundaafuu manguddoo fillee kabaja nuu kennee qe'ee kanarratti argamuu keenyallee misgaana rabbii galata galfachaati. Gaara haala gaariidhaan buunee gallee ammallee immoo kunoo irreeffannee misgaanni isaa ga'u jecha waaqafis lafaafis galata galchaa ana baaboo birraa kan nutti urgeechee bacaqii gannaa keechaa nu baas misgaanni isaa ga'u jennee ammallee kadhachaat kana galateeffachaa jirra. Kanan jedha kabajni kiyya waan isin nu kabajaniif kabajamaa jedheetan kanaafan. Caalaa Jufaaran jedhama. Biyyi kiyya dirree shokkiidha. Silaa irreechaa kana dura Addis Ababaa Finfinnee eebbisneet bariisaa hora kiilolee hora Arsadee eebbisneet hora kiilolee kana eebbisuu dhufne ammallee nageenyi dhugaa nu haa ta'u bitti nagaa nu haa ta'u dirreen gabbina nu haa ta'u jedhan. Irreecha jechuun masqalatti ifatti baane jechuudha. Ifatti baane amma ergaa buqqaayyaan keenya nu daraare daraaraa namaa daraaraa midhaanii nu agarsiise waaqni kanaaf irreecha jechuun. Habe Yakuba
Awaash gamana. Lukaan lafa dhiitti. Nukkadhu sarii. Isaanii horaa galu. Irreessa nabbatu. Namna jecha bare. Namarraa nabbatu. Baatiiwwan lamaan darban humna elektirikaa Suudaaniif Jibuutiitti gurguramerraa galiin doolaarrii miliyoona 13 ol argamu humna elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Baatiiwwan lamaan darban Jibuutii fi Suudaanitti humna elektirikaa sa'aatii kiilowaatiin miliyoona 200 fi miliyoona 32.7 dhiyeessuun galiin doolaarrii miliyoona 13 ol argamuun eeramee jira. Suudaanii fi humna elektirikaa sa'aatii kiilowaatii miliyoona 100 fi 12.3 dhiyeessuun galii doolaara miliyoona 5.61 Jibuutiif ammoo humna elektirikaa sa'aatii kiilowaatii miliyoona 120.39 dhiyeessuun galii doolaara miliyoona 7.42 argamu. Jigiggeessaan waajjira gurgurtaa fi bulchiinsa maamilootaa kutaa gabaa fi misooma biizinesii dhaabbatichaa obbo Minilik Geeta'uun ibsanii jiru. Nu waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii baay'ifnee guddifnee singalateeffannaa FIB irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannees xumurree jirra. Ulfaadhaa isiniin jenna. Daani'el Tasfaayitii yeroo gaarii.